Ati kan eenyu? Kan garramuutiin. Kam abtaamuun? Abtaamuun jenne garramuu. Garramuu Kan abbaa Tasfaayeeti? Wayyaani Tasfaayee. Garramuun jedhe garramuu. Qoy mucaan gafaatee ati Tsaayeedhaaf. Hankan Tsaayee miti. Kanee Hangarramuutan. Ani abbaa haadhaan immoo nama. abtaamuu kan akkaman wal dhaaleemmanii. Dhiyootti Garramuun jedhe garramuu. Gaaramu. kan garramuuti ati. Kan garramuu. Gafaa moo isa quxisuu? Isa quxisuudha. Isa quxisuu. Qilxuu? Isa quxisuu. Isan gafaa moo isa quxisuudhaati? Isa quxisuudha jedhe quxisuu isa dhumaa. Isa dhumaa jedhe isa dhumaa isa quxisuu. Kami mee maadhu? Waaqayyo gooftaa. Dhumaadhaa quxisuun kee? Ayyaanaadha koo ana duuba namni tokko hin jiru. Haati kee hoo? Birriituudha. Kam immoo kibbituun? Kibbituun jenne birriituu. Isuman jedhem kibbituu eenyu jedhamti? Birriituu waaqtolaa. Birriituudha. Kibbituu waaqtolaa. Ayyaana haadha kibbituu irraa qabamtanii isin. Haa ta'u kaa qoy ati isa bar tokko xiqqoon turreeti? Maal dur xiqqoon ture kaan mana guddadde malee. Maal ijoolleen ammaa maalootte guddinaan immoo kamii dudduuba keeteenni? Lakki nan guddadhe jedhee maaltu immoo guddinaa? Beekee guddinaa kanaaf nan gaftamu ati quxisuudhan jedhee. Hin qabnu nuyi guddinaa. Eessa? Manni marfee Saddee waraanadha. abtaamuu tokko gara gamaatii laata? Abtaamuu isa kam? Maaloo? Gara gamaati. Akkaati. Maaloo garmaamaa? Gara gamaatiin jedhe. Marfichas 28 waraannatanii gooftaa Yesuus Kiristoos nagaanii laata. Hin fagaataa gara kamitti? Gara gamaa garuma gamaan jedhe kiiloomeetira 8 asirraa. Kami gammachuun immoo? Lakki gammachuun jenneem. Gara gama keessa gama. Akkam wanta wallaaleen daammanaa kana? Daammanaa waaqayyo gooftaadha. Baaboo. Dhaqaagaa. Edhimee Dhaqaa. Kan eenyu naan jettee? Kan garramuu. Abtaamuma kana wallaala ta'u. Abtaa haa ta'u.